Kun VOA Afaan Oromooti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee akka jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee akka sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kanneen sagantaa keenya fagoof dhiyoodha karaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan hordofaa jirtan nagaan keenya kabajaa isin haa qaqqabu akka mooltan galgala kanaaf keessummeessaan keessan Nugusuu Taamree Nagahooti. Guyyaan har'aa amajjii 14 bara 2021 Itoophiyaatti immoo amajjii 6. Ka paartiin Dimokiraatii sagalee wayyabaa keessaa qabu manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets Pireezidantii biyyattii Doonaald Tiraamp akka taayitaarraa buqqisaman kaleessa sagaleen murteessee jira. Mooraalee Sudaan keessaa kan baqattoonni waraansa naannoo Tigraay keessaa dheessanii keessa qubatan keessa namoonni COVID-19 qabaman hedduun jiraachuu hojjettoonni dhaabbata gargaarsaa torban kana keessa mirkaneessanii jiran. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon 2 mana hidhaa keessatti dhukkubsachuu isaanii himatanii akka wal'aansi fayyaa kennamuuf iyyatan mootummaarraa haga ammaatti deebii hin arganne jedhu abukaatoon isaanii talaalliin dhukkuba COVID-19 ittisuuf gargaaru Itoophiyaan akka argattu gochuudhaaf hojiin jalqabamee jira. Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa akka jedhanitti kanneenii fi gabaasaalee kan biroo akkasumas oduuwwan Itoophiyaa fi naannolee addunyaa kan ilaallatan qabannee dhiyaanna. Piroodiisariin sagantaa kanaa Biraan Haayiluu, tamsaasa kana kan simbiraan geessu immoo Tigist Gammeedha. Amma oduu addunyaatu dursa namoo daandii. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Ka paartiin Dimokiraatii sagalee wayyaba keessatti qabu manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets pireezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp lootee seentummaa toosisuudhaan akka deeggartoonni isaanii torban darbe lakkoofsa sagalee filannoo ka gurmuun filattootaa yookaan elektoraal kooleej kenne garagalchuuf yaalan kakaasutti qooda gumaachan jechuudhaan akka taayitaarraa buqqisaman sagaleen murteessee jira. Garuu mana maree murtii seeraa yookaan senetii Yuunaayitid Isteets keessatti dhimmi kun kan ilaalamu muudama filatamaa pireezidaantummaa Joo Baayiden ka torban dhufu geggeessamu duran ta'uu jedhamee jira. Ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens keeyyata heeraa Yuunaayitid Isteets akka pireezidaantii yeroof taayitaarraa buqqisamu eeyyamuun akka pireezidaant Tiraampiin hin himanne afooyaa'ee mana maree Naansii Peloosiitti eegamanii booda manni maree bakka bu'ootaa waajjira mana maree eegumsa cimaa garee eegdota biyyoolessaa yookaan Naashinaal Gaard jedhamuun eegamaa jiru keessatti pireezidaanticha buqqisuuf sagalee kenne. Not as the foes of freedom as they are, but as a means to a terrible. Pireezidaantichi lootee seentota sana akka sanyiitti kafacaase akka diinota bilisummaatti miti. Akka argamaa jirutti itti galma hamaadhaaf akka karaatti itti fayyadame. Itti gallisaa aangootti cichuudha. Fedha ummataa jeequudha. Hokkaraaf walitti bu'iinsa dhiiga dhangalaasisuun diimokiraasii keenya umrii jaarraa 2 walakkaa qabutti xumura gochuudha jedhan Peloosiin. Paartii Riippaabilikaan irraa miseensonni mana maree bakka bu'ootaa irra jireessi isaanii gochaan pireezidaant Tiraamp kun taayitaarraa buqqisuu geessisu miti jechuudhaan falman. Ta'us isaanuma keessaa tokko hokkara torban dabre geggeessame keessaa akka pireezidaantichi qooda qabutti amananii jiru. Manicha maree bakka bu'ootaatti hoogganaa gurmuu sagalee xiqqaa ka Riippaabilikaanotaa ka ta'an Keevin Mikaartii pireezidaantichi gochaan isaanii akka ilaalamuu qabu dubbatan. The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress by mob rioters. Pireezidaantichi hokkara roobii dabre gurmuu mormitootaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets yookaan Koongireesii irratti geggeessameef itti gaafatama qaba. Silaa akkuma waan ta'aa jiru sana argetti gurmuu hokkara oofan sana balaaleffachuutu irra turee jedhan Mikaartiin. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti pireezidaantiin tokko si'a 2 akka taayitaarraa buqqisamu irratti murtaa'uun kan Tiraamp kun ka jalqabaati. Pireezidaant Tiraamp hokkara torban dabree sana dura haasawaa hiriira irratti dhageessisaniif kafalmatan yoo ta'u hokkara maqaa isaan deeggaruutiin roobii dabre geggeessame immoo balaaleffatanii jiru. Paartiidhuma isaanii Riippaabilikaan irraa akka isaan taayitaarraa buqqisaman kaleessa ka sagalee kenne miseensota mana maree namoota 10 jedhama. Koreen muuda pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets ka Joo Baayiden har'a sagantaa muudamaa Mr. Baayidanii fi ittaantuu isaanii Kaamelaa D. Haaris labse keessatti
torban dhufu jechuun gaafa amajjii 20 sagantaan muudama pirezidaantummaa qophii addaa galgala sa'aatii 8 walakkaadhaa qabee televiiziyoonaan tamsaasamu ka Celebrating America jedhamuun ka xumuramu ta'uu isaa beeksisee jira. Kunis jalqabbii deemsa biyyoolessaa Ameerikaa haaraa gara tokkummaa biyyattiitti geessu ayyaaneffachuuf ka qopheessame ka jedhu ibsi korichaa obsa gootummaa cicha gamtaa uummanni Ameerikaa akka biyyattiitti walitti dhufee madaasa fayyifachuuf deebi'ee of ijaaruuf qabu agarsiisuuf akka ta'e dubbata. Taatoo fiilmii beekamaa Tom Hanksiin kan keessumsiisamu qophii galgalaa daqiiqaa 90 turu kanarratti filatamaan pirezidaantummaa Joo Baayideniif ittaantuun isaanii Kaamela Haaris kan dubbatan ta'uunis beekamee jira. Sagantaa muuda pirezidaantummaa fuuldura waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets gama lixaarratti guyyaa geggeessamu irratti immoo wallistuun Ameerikaa beekamtuun Leedii Gaagaa faaruu biyyoolessaa ka faarsitu ta'uunii fi Jennifer Lopez immoo agarsiisa muuziqaa ka dhiyeessitu ta'uun beekamee jira. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Koonsoo aanaa naannoo Sagan keessatti walitti bu'insa deebi'ee ka'een manneen lakkoofsi isaanii ammaaf hin beekamin gubachuu bulchiinsi aanichaa beeksisee jira. Aanaa addaa Gomaayidee ka jedhamu caasaa bulchiinsa ofii isaanii uumuu kanneen barbaadan qaamota hidhatanii fi aanaa darasheetiin deeggaramanii shira xaxameen hokkarri kun geggeessame ka jedhan bulchaan naannichaa obbo Manuu Boggaalee jeeqamichi aanaa addaa darashee waliin akka hidhatan qabne dubbatu. Gama biraatiin guyyoota 2 dura magaalaa Karaat ganda 1 fi ganda 2 keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni fayyaadeeyyiin lakkoofsi isaanii hin beekamne ajjeesamuu fi manneeniif oomishaaleen miidhamuu namoonni naannoo nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka himamu hin feene raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Miseensa shanee gumii sabaa abaa'oo kataan obbo Mikaa'el Booraniif miseensa gumii sabaa kataan obbo Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wallaansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa VOA'tti himanii jiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee taanaan yaalamuudhaaf mirga qaba jedhanii haala miseensota hoogganaa abaa'oo lameenii kana garuu kan quba hin qabne ta'uu dubbatan. Dhimma kana irratti koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone irraaf hin milkoofne jetti gabaastuun keenya VOA Tsaayidaamxoo oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa mootummaan federaalaa haala naannoo Benishaangul Gumuz keessaa guutummaatti to'achuudhaaf akka keessa deebi'ee ilaalu waamicha dhiyeessee jira. Koomishinichi ibsa kaleessa gara galgalaa baase keessatti haleellaalee duraatii ala amma haleellaa kabiraa naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Dibaaxii keessatti geggeessameen namoonni fayyaaleeyyiin yookaan siiviliin ajjeesamuutti ka gadde ta'uu beeksisee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Mooraalee Sudaan keessaa ka baqattoonni waraana naannoo Tigraay dheessanii keessa qubatan keessatti namoonni COVID-19 qabaman hedduun jiraachuu isaanii hojjetoonni dhaabbatoota gargaarsaa torban kana keessa mirkaneessanii jiru. Jaarmaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf gurmuun gargaarsaa ka biraan Mercy Corps jedhamu dhibee namoomaa hamaa kana oolchuudhaaf atattamaan itti birmachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Gabaasaa Naabaa Muhiddin jaallaneetu dhiyeessa. Baqattoonni Itoophiyaa keessa qubatan kan Sudaan Umraaq Bu'aa keessatti namoonni 4 dhukkuba COVID-19 qabamuu jaarmeewonni gargaarsaa mirkaneessanii jiru. Mooraan sun baqattoonni baatii sadaasa darbee kaasee dheessan 25,000 keessa qubatee jira. Haala tuucha'een jiraachuun isaanii kun vaayirasiin koronaa akka salphaatti akka daddarbu godhe. Gareen Mercy Corps jedhamu kiliinikii tajaajila fayyaa kennu mooraa sana keessatti gaggeessaa akka jiru yoo ta'u baqattoota 5,000 ta'aniif wal'aansa kenna. Garee kanaaf daayireektara kutaa akka ta'an Shaan Giraanviil Roos vaayirasii koronaa kun akka hin facaane hatattamaan murtii kennanii tarkaanfii fudhachuutu barbaachisaa jedhu. Hunda keenyaaf akka yaaddessaa akka ta'e haala mooraa sana keessa jirudha. Uummanni kun saaxilamoodha. Lakkoofsaan danuu walirraa fageessuun hin danda'amu. Haguuggii funyaaniif afaanii kanneen biroos weerara kana ittisuuf gargaaran hin qabnuu jedhaniiru. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR irraa Gu'iiliyaa Raafaa'ilii akka jedhanitti kanneen qabamuun isaanii mirkanaa'e arfan qobaatti kaa'amanii kanneen isaan wajjin hidhata qaban irratti qorannaan gaggeeffamee
ba'iinsaa eegamaa jira. Sochiin jiru dhaabbateera. Hawaasa waliinis wal arguu fi kanneen fafakkaatan dhaabatee jira. Maraafuu deebii barbaachisu kennuuf maallaqa barbaanna jedhan. Baqattoota Itoophiyaa kana gargaaruuf aangawoonni Sudaan biyya tokkummaa Emireetota Arabaa fi biyyoota Arabaa kanneen biroorraa gargaarsa argatan. Namoonni godaanuun Sudaan seenan lakkoofsaan dabalaa waan jiruuf akkasumas yaaddoo dhukkuba COVID uume kana ittisuuf maallaqni akka barbaachisu kanneen haala fayyaa uummataa hordofan ibsanii jiru. Sudaan baatii onkololeessa dhumaa kaasee kan COVIDiin qabaman namoota 23,000 galmeessitee jirti. 2,000 ol du'uu isaanii dubbatti. Gama kaaniin mootummaan Sudaaniif jaarmeewwanni gargaarsaa baqattoota kana gara mooraa haaraa Al-Qadriif dhiyaa keessa jirutti geessuuf qophii xumuranii jiru. Mootummaan Sudaan akka jedhutti baqattoota kana naannoo daangaa muddamiinsa jala jiru jalaa fageessuuf akkasumas haala nageenyaa jiru isaanii fooyyessuuf akka ta'e ibseera. Biiroon Fayyaa Tigraay haalli nageenya naannoo sana keessa hamaa ta'urraa kan ka'e dawaa fi mi'aawwan eegumsa fayyaa bakkawwan adda addaa naannoo sana keessatti raabsuun rakkisaa ta'uu dubbata. Biiroo Fayyaa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaan damee faarmaasii Gabre Egzaabeer Gabre Goorgis ibsa kennaniin rakkoon dhiyeessii dawaa fi mi'aawwan eegumsa fayyaa isaan mudate akka hin jirre dubbatanii garuu bakka tokko tokko keessatti haalli nageenyaa hamaa ta'urraa kan ka'e mi'aawwan argatan sana raabsuun rakkisaa akka ta'e dubbatan jedhamee jira. Dhaggeeffattoota keenya egaa oduu narraaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoodha. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit Naayil Saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Miseensa koree shanii gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Mikaa'el Booranii fi miseensa gumii sabaa kan ta'an obbo Kennesaa Ayyaanaa mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wal'aansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa ibsanii jiran. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee yoo ta'e yaalamuudhaaf mirga qabaa jedhan. Komishinii poolisii Oromiyaa gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqiin goone har'aaf milkoofne yeroo argannetti qabannee dhiyaannaa amma gabaasa guutuudhaaf Tsaayidaamxoo. Ajjechaa artista Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumame keessaa harka qabu jechuun shakkamanii kan baatii ja'aaf mana hidhaa jiran miseensi shanii gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi miseensi gumii sabaa obbo Kennesaa Ayyaanaa yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Galaan keessatti haala hamaadhaan dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Mikaa'el Booranii fi Kennesaa Ayyaanaa baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaaniis Kennesaan yeroo dheeraadha kan isaan dhukkubsataa turan yeroo Komishinii Poolisii Oromiyaa 6 kiiloo turanis dhiibbaa dhiigaatii fi dhibee sukkaaraa sadarkaa olaanaarra kan jirurra ga'anii jiru. Mikaa'el narviin na dhukkuba jedha. Lafeen dugdaas baay'ee dhukkubaati jira. Iji isaallee dhukkubaa jira. Kana hundaan dhukkuba keessa jiru namoonni kun lamaanii. Obbo Mikaa'elii fi obbo Kennesaan mana murtii aanaa sulultaatti mirga wabii isaaniif eegamee fi maatiin qabsiisa mirga wabii qarshii 20,20 tokkoon isaaniif kaffalanii haga har'a mana hidhaatii hin baane erga mana murtii mirgi wabii eegamee fi komishiniin poolisii Oromiyaa didee mana hidhaatti deebiseera. Mana murtiittis hin dhiyaanne haalli fayyaa isaanii ammoo yaaddessaadha jedhan obbo Tuuliin. Akka ijaan arginee fi akka isaan himatanitti garmalee lakkoofsa tokkoffaa irratti fayyaan isaa kan sodaa guddaa keessa jiru kan Kennesaa Ayyaanaati. Yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kana himachaati ture. Qoricha maleeti kan jiru, yaala maleeti kan jiru. Mikaa'el Booraniis akkasuma dhukkubsateeti kan jiru. Fuulli isaanii qaamni isaanii namni dhaqee ilaale hubachuudhaaf homaa waan nama rakkisu miti. Garmalee fuulli isaanii miidhamee nama sodaachisa. Akka isaan itti jiran kana poolisiin achi jiru manomaa gochuu danda'uudha kan jedhee magaala sanaa bahanii lafa yaalli guddaan jirutti yoo deeman malee namoonni kun fayyaa isaaniitiif sodaa guddaa jira. Dhukkuba isaanii kanaaf ammoo yaala argachaa hin jiran. Rakkoon guddaa nama rakkoo yaalaati. Mana murtiitti dhiyaachaa jiranii manni murtii haga lakkifaman erga jedheeti humna poolisiitiin hidhamanii jiru jechuudha. Dabalataan namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi kan bilisaan gadi lakkise qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee namoonni biroo mana hidhaatti gaaffii tokko malee tursiifamaniiru jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa dubbataniiru.
isaan wajjin kan 6 kiilootti komishinii poolisii Oromiyaa hidhee ture lammii beenyaatiif Daawit Abdataati. Isaan immoo yeroo ammaa waajjira poolisii aanaa Sabbataa Hawaasitti hidhamanii jiru. Garuu isaanis adaraadhumaan as kaayamanidha kan nuun jedhu poolisiin achi jiru. Isaan shororkeessummaadhaan mana murtii waliigala Oromiyaa Daddachaa naannoo magaalaa Sabbataa jiru irratti himatamanii turanii. Manni murtii waliigalaas qarshii 20,20 mirga wabii eegee fi mirga wabiitiin bahanii turanii. Poolisiin manuma murtii keessatti deebisee qabee hidhee lamaan tokkorraa erga hambisee booda mana murtiitti dhiyeessee ragaan irratti dhaga'amee manni murtii waliigala Oromiyaa muddee 16 bara 2013 yakki raawwatan hin jiru. Ragaan abbaa alangaa kan namaas kan barreeffamaas wanti mirkaneessu hin jiru jedhee bilisaan akka gaggeeffaman ajaja yookaan murtii kennee ture. Haa ta'u malee hanga irraatti jaroonni kun hidhamaniituma jiru. Komishiniin poolisii Oromiyaati kan akka isaan hin galakkifamne dhorkee kan jiru. Maatiin fi abukaatonni itti deddeebi'anii yoo gaafatanis komishiniin poolisii Oromiyaa deebii kennuu hin dandeenye. Hanga irraatti namoonni kun manuma hidhaa jiru jechuudha. Isaan rakkoon isaan qabani mana xiqqaa tokko keessa bal'inni isaa kaarimeetira 16 taate keessa namoota biraa wajjin yoo gaafa namni xiqqaan bulee hanga nama 20 gaafa baay'ate immoo hanga nama 36 ta'anii kutaa tokko keessa bulu. Yeroo komishinii poolisii Oromiyaa turan bajanni isaan guyyaatti ramadameef birrii nama tokko birrii 20 ture. Amma immoo kunumti jiru raafee bajata malee bakka kanatti rakkachaa jiru. Yoo namni dhaqee waa itti kenne malee namoonni kun nyaataan illee garmalee miidhamanii rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha. Dhimma dhukkubsachuu obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Kennisaa Ayyaanaa ilaalchisuudhaan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaa nu kennaniiru. Odeeffannoo amma kaastu akkasittiin ani qubaa hin qabu. Namni shakkamee to'annaa poolisii jala yeroo seenu bakka seene sanatti wanti rakkoo ta'u yoo jiraate qaama dhimmi isaa ilaallatu sana beeksisee wal'aansas dabalatee argachuunii fi mirga qaba. Akka waliigalaatti kanarraa kan hafe kan warra kanaa maqaa ati dhooftee kanaa wajjin wal qabatee to'atamuu isaaniirra kan hafe dhibee isaanii wajjiniin wal qabatee odeeffannoon qabu. Komishinii poolisii Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Yeroo itti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Gara qophiitti ceenaa qophii fayyaa. Talaalliin dhukkuba COVID-19 ittisuuf gargaaru Itoophiyaan akka argatu gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru maali? Kana irratti Ministeera Eegumsa Fayyaa Itoophiyaa keessatti Daayirektara Waajjira Kominikeeshinii kan ta'an Dr. Taganee Raggaasaa jaallanneen gaafattee jirti akkas jedhu. Talaalli COVID-19 laalchisee akka biyya keenyattis qophii adda addaa gochaa jiru. Inni jalqabaa dhimma kana milkeessuudhaaf galmaan ga'uudhaaf sadarkaa biyyoolessaatti qoreen ministeera fayyaatiin hoogganamu ijaaramee jira. Qoreewwan kun hojiiwwan adda addaa gama dhiyeessitiin gama kominikeeshiniidhaan hawaasni ragaa barbaachisaa ta'e akka argatu qoreen hojjetu akka biyyoolessaatti hundaa'eeti kan jiru. Karaa biraatiin immoo akkuma beekamu talaalliin to'annoo guddaa barbaachisaa qaamni to'annaa gaggeessu kana kan mirkaneessu hundaa'eeti kan jiru. Karaa biraatiin loojistikii barbaachisu hundaa kanaan kan wal qabatee dhiyeessii barbaachisu gama loojistikiitiinis kanas kan hoogganu hundaa'eeti kan jiru. Kan biraa immoo akkuma dura kaase to'annaaf hordofii barbaachisaa keessumaa saayid effeektiin akka hin uumamne kanaaf kan wal qabatu rakkoon adda addaa akka hin uumamne qo'annaan barbaachisuu fi hordoffiin asesmentiin barbaachisu hundi kan gaggeessu ammumaan dura hundaa'ee hojiitti seenameeti kan jiru. Egaa bifa kanaan dhimmoonni gurguddoon kun adda baafamanii akka waliigalaatti garuu akka biyyoolessaatti qoreen hundaa'eeti kan jiru. Qoreen kunis hojii keessa jira. Kanaaf qophiin adda addaa godhamaa jira. Dr. Taganee asirratti yeroonni itti galuu danda'u akka abdiitti kan ilaalamu haga yoomiitti? Akka bara haaraa kan faranjootaa first quarter yookiin immoo ji'oottan jalqabaa 3 jiran irraa kaasne gara biyyaa talaalliin kun hin gala jenneetti kan eegaa jirru. Egaa kana garuu kan murteessu dhiyeessiin sadarkaa addunyaatti jiru akka dhaabbata fayyaa addunyaas kan qindeessu waan ta'eef dhiyeessiin gama sanaan nu qaqqabu hordoffiin godhamee kan nu qaqqabu taanaan qophiin barbaachisaan godhamaati kan jiru. Biyya keessa hin gala jennee hojjechaa kan jirru. Qorichi kun bifa gargaarsaan immoo bifa bittaan ta'a. Kun gama lachuun inni guddaan dhaabbileen dhimma kana deeggarsa godhan waliin hojjetamaati kan jiru. Karaa kanaatiinis haga ammaatti abdii ni jira. Gama biraatiin garuu
akka mootummaattis immoo bittaadhanis akka biyya keessa galu wanti yaadamaa jiru ni jira. Walumaa galatti gama hundaanuu karaa gargaarsattiinis dhaabbilee gargaarsaa akka fayyaatti waliin hojjetan akka sadarkaa addunyaattis kan jiran kan biyya keessas hundumaa approach gochuudhaan karaa itti deemamaa jiru ni jira. Gama biraatiin immoo akka mootummaattis iddoo kun haguuguu hin dandeenye waan humni keenya danda'een hawaasni keenya keessumaa kanneen adda baafaman sadarkaadhaan nama hunda talaallii kana argachuu hin danda'u. Akka addunyaattis taanan namni hundi biyyi kamuu kana si'a tokkotti gochuu hin danda'u. Garuu sadarkaadhaan kanneen adda baafaman akka argataniif kallattii kana lamaaninuu akka mootummaattis akka dhaabbilee gargaarsaa fi qaamota adda addaa adda baafnee isaan waliin ta'uudhaan kan irratti hojjetamaa jiru ta'a. Ilaalchi hawaasni tallaalii kanaaf qabu hubannaa kan qabu isinitti fakkaata? Hubannaa wanti wal qabatu waan murteessaadha gaaffii natti taasise. Egaa kana wal qabsiisee amma hubannaan gahaadha jechuu hin dandeenyu. Isarratti hojjechuu qabna. Kanaafis koreen biyyoolessaa kan kominikeeshinii miidiyaa irratti hojjetu kan hundeeffame. Hubannaa kennuu irratti hojii guddaadha kan hojjetamuu barbaachisu. Kanaafis hojii seennee jirra. Akka waliigalaattis talaallii kana argachuu qabu jennee kan adda baasne kutaan hawaasaa adda addaa ni jira. Waggaa tokko keessatti uummata waliigalaa qabnu keessaa parsantii 20 talaallii kan akka argatan goona jenneeti kan karoorfamee jiru. Egaa kun naannaa miliyoona 20 ta'a akka waliigalaatti. Kanaafis immoo jalqaba dursa argachuu waan qaban ogeessonni fayyaan hawaasa keessaa immoo keessumaa front line tajaajila adda addaa hawaasaaf kan kennan kutaan hawaasaa isaan kunis baay'ee saaxilamoo waan ta'aniif dursa akka argatanidha kan adda baafame. Kan biraa tajaajila geejjibaa kanneen kennan konkolaachistoota irraa kaasee achi keessatti kan hammataman ta'a. Karaa biraatiin immoo namoonni umrii isaaniitiin deeman isaan kunis dursa akka argatan umrii qofaan mootuu hin taane dhukkuba adda addaa kanneen akka dhukkuba sukkaaraa, olka'ii dhiibbaa dhiigaa kan akka dhukkuba HIV ta'uu danda'a, dhukkuba sombaa ta'uu danda'a, kanneen biroos isaan kunis adda baafamanii kan argatan ta'uu danda'a. Hojiidhuma kanaan wal qabatee kanneen nageenya kabachiisan dursa akka kennamuuf maaliif qaama saaxilamoo waan ta'aniif akkasumas immoo dhukkuba kana ittisuuf to'achuu keessatti gahee guddaa qabu. Tatamsa'ina dhukkuba kanaa to'achuudhaaf akkasumas hir'isuudhaaf kanneen jalqabas keessa qaban jenne irratti adda baasaa jira. Koreen jalqaba siikaase sun kan dhaabate. Haa ta'u garuu waan guddaan asirratti of dagannaadha. Rakkoon amma kanaan wal qabatee akka rakkootti nu mudate jennees qabanne kan irrattis hojjetamuu qabu. Kana amma talaalliin argameera jennee gonkumaa of dagachuun hin barbaachisu. Waa lamaaf tokko haala humna jirurraa ka'ee kan dursi kennamee fi talaalli kan argatan parsantii 20 kun xiqqaadha. Karaa biraatiin immoo akka waliigalaatti hawaasni hunduu daa'ima xiqqaarraa kaasee amma nama guddaatti dhukkuba kanaaf saaxilamaadha. Dhukkuba kanaan namni hin qabamne qaamni hin qabamne hin jiru. Inni guddaan of eeggannoodha. Talaalliin argameera. Haalli itti talaalliin kun hammi karoorfanne biyya keessa galus kan murtaa'u haala addunyaa murteessa mataa isaa jechuudha. Karaa biraatiin dhiyeessiin addunyaarra jiru dursa biyya kamtu argataa kan jedhu hunduu dhiyeessii addunyaatiin kan murtaa'u waan ta'eef kunuu gahaadha jechuu hin dandeenyu. Yoo galees parsantii 20 qofa kan kanneen argatu. Talaallii otoo hin taane akka nuti itti amannutti inni guddaan of eeggannaa gochuudha. Dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuudhaaf to'annaa jala galchuudhaaf akkasumas tatamsa'ina isaa to'achuudhaaf inni guddaan of eeggannoo cimsuudha. Keessumaa dhimmoota gurguddoo sadan yeroo hundumaarra deddeebinee dubbannu haguuggii afaan funyaanii iddoo kamittuu bakka kanattuu tajaajila argannu kamittuu kan tajaajila kennus ta'e kan tajaajila fudhatu haguuggii afaan funyaanii godhachuun baay'ee murteessaadha. Kun tasumaa dagatamuu qabu. Walirraa fageenya eeggachuun iddoo baay'ee dagatamee jiru tokko isa kana ammas kun dagatamuun irra hin jiraatu. Yoodhumallee immoo iddoo tokkotti akka kana dura jalqabnetti qulqullinni bishaan saamunaan dhiyaachaa hin jiru akka argaa jirrutti kunis rakkoo waan ta'eef isa kana irrattis xiyyeeffannaan guddaa godhamee qulqullinni harkaa sirriitti eegamuutu irra jiraata. Dhimmoonni kun talaalliin argameera jedhamee gonkumaa waan dagatamuu hin qabnedha. Amma nuti akka biyyoolessaatti tajaajila kamuu godhamu keessatti haguuggiin afaanii funyaanii maaskiin dirqama ta'uusaa kanas kan barsiisu kan hubachiisu sosochii baatii 6 turu sadarkaa biyyoolessaattis sadarkaa naannoleettis inni kun ifa ta'ee hojiin irratti hojjetamaati kan jiru kun cimee itti fufuu qabaadha. Asirratti hojii guddaa nu gaafata akkuma tikaaste talaalliin argameera jedhamee dagatamuun garuu dogongora cimaadha. Isa kanaan nutis hawaasa keenya kan barsiifnu ta'a. Dooktar Taganee Raggaasaa deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatooma carraa naa laattan. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi Sudaan hoogganaa jaarmiyaa shororkeessotaa kan Alqaayidaa Osaamaa Bin Laaden dabalatee shororkeessotaaf daata kennitii ni gargaarti jechuudhaan bara 1993 akka biyya shororkeessummaa gargaartuutti galmeessite. Akka kanaatti galmeeffamuun biyya tokkoof daafoo baay'ee qabaata. Biyyattiin hawaasa addunyaa keessaa moggaatti qoodamti. Investoroonni biyya akkasiirraa ni baqatu. Biyyoonni illee biyyoota akkasii waliin hariiroo qabaachuu irratti yaaddoo horatu. Yuunaayitid Isteetsi biyyoota akkasiitiif gargaarsa adda addaa kennuu ni dhaabdi. Mi'awwan adda addaa isaan ala baafatanii gurguratanirra to'annaa adda addaa keessi. Akka isaan baankii addunyaaf dhaabbata maallaqa addunyaarraa liqaa maallaqaan argannellee ni mormiti. Biyyi tokko toora biyyoota shororkeessummaa gargaaranii keessatti tarreessamuun carraa isheen caasaa dinagdee addunyaa keessatti hirmaachuuf qabdu daangeessa. Sudaan kana keessatti tarreessamuu isheetiif mirga abbaa biyyummaa balleessaa siivilii yookaan yakkaan himatamuurraa walaba ishee taasisullee ni dhabdi. Sababaa kanaaf namoonni aleellaa Alqaayidaatiin daafamanii fi miidhaarra ga'eef akka Sudaan hirpha baastuuf manneen murtii Yuunaayitid Isteetsi irratti himannaa dhiyeessan. Akkasumas dhimma gara biraatiin manneen murtii Yuunaayitid Isteetsi maatiilee namoota aleellaalee boombii bara 1988 imbaasiilee Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Taanzaaniyaa Daaressalaamii fi magaalaa Keeniyaa Naayiroobii keessa jiran irratti geggeessameen miidhamanii fi maatiilee ooftota doonii 17 aleellaa doonii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi US Naval Destroyer jedhamu irratti Yemen keessatti geggeessameen dhumaniif akka Sudaan hirpha baastu murteesse. Hagayya bara 2019 akka uummanni Sudaan hoogganaa abbaa irree yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulche taayitaarraa kaasetti mootummaan ce'umsaa biyyattii hojiinsaa inni duraa Sudaaniin moggaatti qoodaminsarraa walaba taasisee deebisee hawaasa biyyoota addunyaatti dabaluu akka ta'e labse. Dhumarratti mootummichi Sudaan maallaqa hirphaa manneen murtii itti muran $300 miliyoona fi miliyoona 35 qaamota himannaa dhiyeessaniif akka kennamu ka qopheessu ta'ullee walii gale. Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii fooyya'ina Sudaan fudhatte kana xiinxaluudhaan gaafa muddee 14 biyyattii tarree maqaa biyyoota shororkeessota gargaaranii of harkaa qabdu keessaa baaste. Gaafa muddee 28 immoo seera Consolidated Appropriation Act jedhamu kan akka Sudaan hin himatamne mirga abbaa biyyummaa ishee deebisuuf karaa banuu jecha jedhu of keessaa qabu hojiirra oolchite. Tarkaanfiin fudhatame kun hariiroo Sudaan Yuunaayitid Isteetsi waliin qabaattu irratti qofatu hin taane hawaasa sadarkaa addunyaa waliigalaa waliin hariiroo biyyattiin qabaattu irratti illee jijjiirama guddaa fida. Balaa qabeenyaa ishee ugguruuf jiru xiqqeessuudhaan daldalaaf investimentiif daandii jiru saaquudhaan akka Sudaan deebitee caasaa dinagdee biyyoota addunyaatti galtu taasisaa jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo ibsa barreeffamaan baasaniin uummanni Sudaan bilisummaa nagaaf murtii haqaatti cichuu isaanii dinqisiifannallee jedhanii jiru. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu. Egaan raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse Aannu Gusuu Taamireeti qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aana.